Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffattoota sagalee humna wangeela Kiristoos qophii karaa YouTube, TikTok, akkasuma Facebook Raajii Misgaanuu jedhu jalaan tajaajilamtan Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Amma immoo gabaabarumatti faayidaalee fi miidhaa Facebook yookaan miidiyaa hawaasaatiin tajaajilamuu waan jedhu yaada gabaabaan qabadhee dhufee jira. Faayidaalee fi miidhaa Facebook yookaan miidiyaa hawaasaatiin tajaajilamu. Tokko faayidaalee miidiyaa hawaasaatiin tajaajilamu. Miidiyaan hawaasaa sooshaal miidiyaa kan jedhamu Tiwiitarii, Feesbuukii, Tiiktookii, Inistaagiraamii, Telegiraamii, Waatsaappii, Tiwiitarii akkasumas appilikeeshinoonni gara biraa Toongoo kan jedhamu jira. Appilikeeshinoota gara garaatu jira. Isaan kana fayyadamuudhaan namootarraa tajaajilamuun hin jira. Tajaajilli kun faayidaan isaa mana isaa taa'ee namni karaa salphaadhaan tajaajila argata. Haa ta'u iyyuu malee akka isa fiizikaalii obbiratti argatee tajaajilamuu ta'uu dhiisuu danda'a. Namichi tajaajilu dhimmee akka waan fiizikaalii kadhachaa fi jiruutti tajaajilaa jiruutti dhimmee kadhachuu fi dhiisuu danda'a. Dhimmee nama sanaa fi fookas godhee kadhachuu fi dhiisuu danda'a. Namoonni tokko tokko immoo xiyyeeffannoodhaan akka waan namni isaan bira jiruutti kan isaan tajaajilan illee jiru. Namoota akkasii yoo arganne faayidaa guddaa kan qabudha. Akkasumas inni miidhaan isaa gaa miidhaa akkamii qaba kan jedhuu fi namoota intarneetiidhuma irratti agarreef namni nama tokko invaayit nu godheef gaafa tajaajila isaatti seennu tajaajilamuu jalqabna karaa gara biraatiin miidhaa gara biraatiif yeroo dhannee saaxilamnu hin jiraatu. Nama diteelii baakgiraawundii isaa hin beekne namoota namni tokko dandeettii waa gadi fageessee hubachuu qaba. Tokko immoo dandeettii gadi fageessee hubachuu hin qabu. Namoonni waa dandeettii waa gadi fageessanii hubachuu hin qabne maal godhu nama tokko laa nama kana jedhanii gara keetti fidu nama kana waa'ee nama kanaa utuu hin beekin gaafa wajjin tajaajilamuutti kaatu walitti dhufeenya gaafa uumtu miidhama furaa keessa galta. Namoonni baay'een ijoollonni biyya arabaa keessa jiran baay'een isaanii amma hin rakkatu chaalenjii guddaa keessa oolu nama argatanii wajjin kadhatanii wajjiniin turanii yeroo isaanitti gama qabeenyaatiin hatamanii waan gara garaadhaan maqaa tajaajilaatiin namoonni isaanatan namoonni isaan miidhaa gara garaa keessa isaan galchan hin argina jechuudha. Inni kun immoo maalirraa dhufe kan jedhuu fi hubannoo baakgiraawundii nama kanaa wal dhaaluudha. Dandeettii namni kun wangeela irratti qabu dandeettii namni kun hundee wangeelaa irratti qabu dursinee adda baafachuu qabna jechuudha. Kanaaf miidiyaa hawaasaa keenya irratti namoonni yeroo hundumaa sheer gootanii sabiskiraayib gochuudhaan yuutuubii keenya irratti tiiktookii irratti namoonni argamtanii nu wajjiniin tajaajilamaa jirtan Waaqayyo gooftaan bara keessan eebbisu. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinii kana irra jira. Dhugabaatiidhaaf waan kamiif iyyuu argamuu dandeessu. Waaqayyo gooftaan bara keessan eebbisu. Ani obboleessa keessan Raajiif hojjetaa Waaqayyoo Misgaanuudha. Gooftaan bara keessan eebbisu. Kun sagalee humna wangeela Kiristoos qophii karaa laayivii akkasuma karaa tiiktookii yuutuubii karaa gara garaatiin isinii darbuudha. Gooftaan bara keessan eebbisu. Naa jiraadhaa eebbifama.